Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii dhaloota qubee. Chaanaalii kanarratti bu'uura irraa kaasnee akkaataa daa'imman keenya qubee salphaatti shaakaluu danda'aniif baay'inni qubee afaan Oromoo 32 akka ta'e, achi keessaa 26 A irraa hanga Z, sanitti aanee immoo qubeen dachaa 6 akka ta'ee fi waliigalatti 32 akka ta'an, isaan kunis bakka sadiitti akka qoodamanii fi dubbifamaa, dubbachiiftuu fi qubee dachaa jennee koba-kobatti ilaallee jirra. Sanitti aansinee immoo dubbifamaa fi dubbachiiftuu fayyadamuudhaan sagaleen akkamitti uumama kan jedhu viidiyoolee garaagaraatiin qubee A irraa hanga Z'tti jechoota garaagaraa fudhachuun akkaataa jechoota afaan Oromoo sirriitti qubeessuu dandeenyu shaakalaan ilaallee turre. Sanitti aanes afaan Oromoo keessatti sagaleen yookaan birkiin sagalee yookiin birsagni bakka 6tti akka qoodamuu fi isaanis sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee jabaa, laafaa, irra butaa fi hudhaa jennee bakka 6tti qoodnee ilaallee turre. Egaa viidiyoolee kanneen guututti chaanaalii dhaloota qubee A, B, C jedhu kana irratti argattu. Har'a immoo viidiyoolee kana dura baranne hangam hubattanii jirtu kan jedhuuf gaafii gaafachaa deebiis waliin ilaalaa kan deemnu ta'a. Gara gaafii deemu keenyaan duratti chaanaalii kana ammallee sabskiraayib hin goone maaloo sabskiraayib gochuudhaan viidiyooleen nuti gadhiisnu akka dafee isin bira ga'u taasisa. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer, laayik fi koomeent nuuf godhaa. Kallattumaan gara gaafiitti deemnaa nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Gaafiinis akkana jedha. Jecha sirriitti qubeeffame filachuun bakka duwwaa himoota asii gadii guutii jedha. Gaaffiilee hunda erga gaafannee booda sekondii 3 fudhachuun deebii isaa koomentii irratti barreessina. Fakkeenyaaf gaaffii tokkoffaan deebiin isaa A'dha yoo ta'e, gaaffii lakkoofsa 1 barreessitanii saniin booda deebii isaa A yoo ta'e A jettanii barreessitu. Sekondii 3 erga fudhannee barreessinee booda deebii isaa waliin ilaallaa jechuudha. Nu waliin tura. Gaaffiin tokkoffaan akkana jedha. Bakka duwwaan akaakuu kuduraa keessaa isa tokko jedha. Bakka duwwaan akaakuu kuduraa keessaa tokkodha. A. Raafuu. B. Raafuu. C. Raafuu. As keessaa jechi sirriitti qubeeffame filannoo kam irratti argama? Sekondii 3 fudhannaa. Koomentii irratti deebii keessan akka barreessitan abdiin qabaa. Amma gara deebiitti deema. Bakka duwwaan akaakuu kuduraa keessaa isa tokkodha. Filannoo A irratti yeroo ilaallu viidiyoo keenya kana dura gadhiifneen sagaleen dubbifamaa fi dubbachiiftuu waliin fudhachuudhaan sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa ilaallee jirra. Sagalee gabaabaa kan jennuun dubbifamaa tokkoo fi dubbifamaatti aaneen dubbachiiftuun takka yoo taate sagaleen san sagalee gabaabaadha jennee turre. Kanaafuu filannoo A irra jiru yeroo ilaallu raa fi aan takka ra jennee dubbisna malee raa hin jennu. Raa jechuudhaaf raa jennee dubbisuudhaaf aan 2 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo raa jennee yeroo haalaan banamu dubbachiiftuun aan 2 taate jechuudha. Ra yeroo jennu immoo raa fi A takka fudhanna. Kanaafuu filannoon A irra jiru sagaleen inni duraa yookaan birsagni inni jalqaba irra jiru raa fi aan takka ra jennee dubbisna jechuudha. Ra. Kan itti aanee dhufe immoo dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu uu 2 waan ta'eef isaan kana immoo fuu jennee dubbisna. Kanaafuu
walirratti yeroo dubbisnu jechi kun rafuu jedha malee raafuu hin jedhu. Jechi nuti barbaadaa jiru immoo bakka duwwaan akaakuu kuduraa keessaa tokko kan jedhuuf jecha raafuu jedhu kan sirriitti qubeeffamee barbaadna waan ta'eef filannoon A irra jiru deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif yoo jenne raafuu osoo hin taane rafuu jedha waan ta'eef. Gara baatti yeroo ceenu immoo baa irratti amma raatti aanee aan lamaa jira waan ta'eef ra kan jennu osoo hin taane raa jennee dubbisna. Raa sanitti aanees faa fi uun lama isa kanaas fuu jennee sagaleessina. Walirratti immoo raafuu raafuu jennee sagalee lameen kana irraa jecha raafuu jedhu kana akkanatti dubbisuu dandeenya. Kanaafuu jechi sirriitti qubeeffame filannoo baa irra jira jechuudha. Kanaafuu raafuun akaakuu kuduraa keessaa isa tokko jennee jecha sirriitti qubeeffame kan filannoo baa irra jiru fudhannee galchuu dandeenya jechuudha. Kan filannoo caa irra jiru yeroo ilaallu raafii dubbachiiftuun aan lama raafii dubbachiiftuun aan lama kanaafuu raa jennee dubbisna. Raa sanitti aanee garuu faa fi dubbachiistuu uu takkaa jira waan ta'eef raafuu osoo hin taane raafu raafu jedha waan ta'eef kunis sirriitti hin barreeffamne. Kanaafuu deebiin keenya isa filannoo baa irra jiru raafuu kan jedhu kana ta'a jechuudha. Koomentii irratti kan barreessitanii fi deebiin amma deebisne sirriidhaa? Sirriitti argattaniirtu? Yoo ta'e sirriitti qubeessuu dandeessanii jirtu jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti dabarra. Gaaffiin lammaffaan akkana jedha. Gaaddisaan siree irra bakka duwwaa jaalata. Gaaddisaan siree irra bakka duwwaa jaalata. A. Rafuu B. Rafuu C. Rafuu. Deebii keessan koomentii irratti barreessitanii jirtu. Yoo ta'e gara deebii kennuutti adeemna jechuudha. Gaaddisaan siree irra bakka duwwaa jaalata. Filannoo A irra jiru yeroo ilaallu dubbifamaa raa fi dubbachiiftuu aan takka ra jennee sagaleessina. Birsaga ra jedhu nuuf kenna. Ra kan jedhu kan erga fudhannee booda kan itti aanee dhufe immoo dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu uu lama jechuudha. Isaan kanas fuu jennee walirratti sagaleessina. Sagaleen lameen kun yeroo walirratti dubbifamu immoo rafuu rafuu jedha. Kan itti aanee dhufe immoo filannoon baan raa fi aan lama raa raa jenneetiin kan dubbisnu yookiin kan sagaleessinu. Kan itti aanee dhufe immoo faa fi uun lama fuu jennee sagaleessina. Walirratti yeroo dubbisnu raafuu raafuu jedha. Kanas gaaddisaan siree irra raafuu jaalata yoo jenne jechi kun hima kana waliin hin deemu waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u. Kan caa irra jiru yeroo ilaallu immoo kunis raafu jedha. Kan baa irra jiru raafuu jedha. Kan caa irra jiru immoo raafu jedha. Maaliif? Dubbachiistuun dhumarra jirtu uun takka waan taateef raafu jennee sagalee gabaabsinee sagaleessinaa. Kan baa irra jiru immoo raafuu jennee dheeressinee akkanatti sagaleessina. A irra kan jiru immoo raatti aanee aan takka waan taateef ra jenna malee raa hin jennu. Kanaafuu rafuu jennee sagaleessinaa. Kan bakka duwwaa kana yeroo gunnu immoo gaaddisaan siree irra rafuu jaalata.
jennee jecha sirrii hima kana keessa galchinee akkanatti fudhachuu dandeenya waan ta'eef deebiin inni sirrii filannoo Aadha jechuudha. Maaliif rafuu jedha waan ta'eef hima kana keessa sireetu jira. Akkasumas siree irra kan jedhu kun durdubeedha. Akkuma viidiyoo kana dura ilaallee jechuudha. Kanaafuu jecha rafuu jedhu kan barbaanne waan ta'eef deebiin inni sirriin filannoo A irra jira jechuudha. Egaa gaaffilee tokkoffaa fi lammaffaa kanarratti garaagarummaa jecha raafuu jedhuu fi rafuu jedhu akkamitti qubeessina kan jedhu sirriitti ilaallee jirra. Kunis isinii galee jira jedhee yaada. Gara gaaffii sadaffaatti adeemna. Gaaffiin sadaffaan akkana jedha. Tolaan yeroo hunda bakka duwwaa dhiqatee laaqana nyaata. Tolaan yeroo hunda bakka duwwaa dhiqatee laaqana nyaata. A. Harka. B. Harka. C. Harka. Deebii isa sirrii koomentii irratti barreessitaniitu hayyee gara deebii deebisuutti deemna. Tolaan yeroo hunda bakka duwwaa dhiqatee laaqana nyaata. Filannoo A yeroo ilaallu dubbifamaa haa fi A takka ha jennee sagaleessina. Kan itti aanee dhufe immoo raa fi dubbachiiftuu I'dha. Isaan kana lameen walirratti rii jennee sagaleessina. Birsaqni itti aanee dhufe immoo kaa fi A takka. Kunis ka jennee sagaleessina. Sagaleewwan sadeen kana yeroo walirratti dubbisnu immoo haarika. Haarika jedha waan ta'eef nuti immoo kan harka jedhu barbaanna waan ta'eef filannoon A'aan deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara baatti yeroo ceenu immoo haa fi A'aan takka haa jennee sagaleessina. Raa fi kaan walitti aanee dhufa yoo ta'e jechi kun jecha irra butaadha jenneet jecha irra butaa keessatti qooduu dandeenya jechuudha. Maaliif yoo jenne dubbifamaan lama kan waliin fakkaatu jecha keessatti walitti aanee dhufa yoo ta'e jechi san jecha irra butaa yookaan sagalee irra butaa qaba jennee kana dura viidiyoo keenyaan barannee turre. Kanaafuu raa fi kaan walitti aanee dhufe waan ta'eef jechi kun sagalee irra butaa irraa ijaaramee jennee irra butaa keessatti qooduu dandeenya jechuudha. Kaatti aanee garuu dubbachiiftuu A takkaatu dhufe waan ta'eef kaa fi A takka ka jenneeti dubbisna waan ta'eef sagaleen lameen kun yeroo walirratti dubbifamu harka harka jennee dubbisna. Gara filannoo C'aatti yeroo deemnu immoo dubbifamaa haatti aanee aan lama waan ta'eef haa jennee turre waan ta'eef harka harka jedha waan ta'eef deebiin inni sirriin deebii filannoo Ba'dha jechuudha. Baa irratti harka jennee sirriitti qubeeffamee jira waan ta'eef deebiin inni sirriin filannoo Ba'dha jechuudha. Isa kanaas hima keessa bakka duwwaa kana galchinee yeroo ilaallu tolaan yeroo hunda harka dhiqatee laaqana nyaata jennee kan sirriitti qubeeffame harka kan jedhu kana bakka duwwaa galchinee akkanatti hima ijaaruu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo gaaffii afuraffaadha jechuudha. Gaaffiin afuraffaan immoo akkana jedha. Qotee bultoonni bakka duwwaa qilleensaa irratti hundaa'uun sanyii facaasu. Qotee bultoonni bakka duwwaa qilleensaa irratti hundaa'uun
sanyii facaasu. A haala, baa haala, caa haala. Eeyyeen sekondii 3 fudhannee koomentii irratti deebii keenya isa sirrii jennee yaadnu barreessinee jira. Jedheen abdii qabaa. Amma gara deebiitti deemnaa jechuudha. Qotee bultoonni bakka duwwaa qilleensaa irratti hundaa'uun sanyii facaasu. Kan A irra jiru yeroo ilaallu haa fi aan lama haa jennee sagaleessinaa. Isa gaaffii sadaffaa irratti kan harka jedhu yeroo ilaallu haa biratti aan takka turte. Maaliif yoo jenne harka fi haala yeroo jennu garaagarummaa qabaa. Haa jennee gara dubbifamaa irraatti dafnee deemna waan ta'eef haa takka fayyadamna. Isa duraa irratti kan harka jedhu kana jechuudha. Haala yeroo jennu garuu haa jennee afaan keenya adda bannee ni turre waan ta'eef haa lama fayyadamne jechuudha haa biratti. Yeroo hedduu qubee haa agartanii jirtan yoo ta'e dubbachiiftuu haa waliin aan lama yoo ta'es aan tokko yoo ta'es haa jennee sagaleessinaa. Garuu garaagarummaan isaa haa fi haa jennee afaan keenya adda bannee yoo turre haa lama fudhannaa. Yoo gabaabumatti gara itti aanutti yeroo ceenu immoo haa takka fudhanna jechuudha. Kanaafuu gaaffii afuraffaa kanarratti qotee bultoonni bakka duwwaa qilleensaa irratti hundaa'uun sanyii facaasu kan jedhuuf jecha haala jedhu barbaadna waan ta'eef haatti aanee aan lama ta'uu qaba jechuudha. Deebiin keenya inni sirriin deebii filannoo A irra jiru ta'a jechuudha. Innis haala jedha waan ta'eef. Baa fi caa yoo ilaalle haatti aanee aan tokko waan ta'eef kan baa irra jiru haala jedha. Kan caa irra jiru immoo haalaa jedha. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'ani. Deebiin keenya filannoo A'dha jechuudha. Gaaffiilee lameen kana irratti dubbifamaan haa fi dubbachiiftuun aan yeroo gabaabbatuu fi yeroo dheeratu akkam akka ta'e sirriitti ilaallee jirra. Amma gara gaaffii shanaffaatti ceenaa jechuudha. Gaaffiin inni shanaffaan akkana jedha. Gaaddisaan lafa qonnaa bakka duwwaa qaba. Gaaddisaan lafa qonnaa bakka duwwaa qaba. A bal'aa, baa bal'aa, caa bal'aa. Deebii keessan kan sirriidha jettanii yaaddan koomentii irratti nuuf barreessitu. Ayyee gara deebiitti deemna jechuudha. Gaaddisaan lafa qonnaa bakka duwwaa qaba. Filannoo A irra jiru yeroo ilaallu dubbifamaa baa fi aan takka ba jennee dubbisna. Saniin booda sagalee yeroo qoodnu akaakuu sagalee keessaa tokko hudhaadha jennee ilaallee turre. Hudhaan dubbachiiftuu lama gidduu seenuu danda'a. Deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Filannoo baa irra jiru yeroo ilaallu immoo baa fi aan takka ba jennee dubbisna. Asitti garuu laa fi aa lameen gidduu hudhaa jira. Kanaafuu baa fi aa fi laa bal jennee erga sagaleessine booda hudhaa taanee aa lamaa jira waan ta'eef bal'aa jennee sagaleessina. Kanaafuu kan baa irra jiru bal'aa jedha waan ta'eef gaaddisaan lafa qonnaa bal'aa qaba jennee akkanatti hima kana ijaaruu dandeenya waan ta'eef deebiin inni sirriin filannoo baadhaa jechuudha. Kan caa irra jiru yeroo ilaallu immoo baa fi aan takka ba jennee sagaleessinaa. Laa fi aan takka immoo la
walirratti ba la erga jennee booda hudhaa takkaa fi hudhaa fi aa takkaa jira. Kanaafuu bala'a jennee dubbisnaa. Kunis hiika hin qabu waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu deebiin keenya inni sirriin filannoo baadhaa jechuudha. Gara gaaffii ja'affaatti yeroo ceenu gaaffiin ja'affaan akkana jedha. Bakka duwwaa konkolaataarraa of eeguuf bitaa ofii qabatanii deemuun barbaachisaadha. Bakka duwwaa konkolaataarraa of eeguuf bitaa ofii qabatanii deemuun barbaachisaadha. A. Balaa. B. Balaa. C. Balaa. As keessaa kan sirriitti qubeeffame hima kana keessatti bakka duwwaa guutuu danda'u isa kamii kan jedhudha. Gaaffii kana koomentii irratti deebisuuf sakandii 3 qabna. Hayyee gara deebiitti deemna. Bakka duwwaa konkolaataarraa of eeguuf bitaa ofii qabatanii deemuun barbaachisaadha jedha. Filannoon aan baa fi aa takka ba jennee sagaleessinaa. Isatti aanee garuu dubbifamaan laan lama waan ta'eef jechi kun jecha jabaadha jechuudha. Dubbifamaan wal fakkaatu jecha tokko keessatti walitti aanee dhufee jira yoo ta'e jechi san jecha jabaa jennee qooduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu filannoo A irratti balaa osoo hin taane ballaa jedha waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas baa fi aan takka ba jennee sagaleessinee turre, laa lamaa fi aan lama walirratti laa jennee jabeessinee sagaleessina waan ta'eef ballaa jedha. Waan ta'eef kunis hiika hin qabu, deebiis ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara filannoo baatti yeroo deemnu immoo baa fi aan lama baa jennee sagaleessinaa. Kan itti aanu immoo laa fi aa takka la jennee sagaleessinaa. Walirratti baala jedha waan ta'eef kunis deebii sirrii ta'uu hin danda'u. Gara caatti yeroo deemnu immoo baa fi aan takka baa osoo hin taane ba jennee sagaleessinaa. Laa fi aan ammoo lama la osoo hin taane laa jennee sagaleessina waan ta'eef balaa jedha waan ta'eef gaaffii ja'affaa kanaaf deebiin inni sirriin filannoo caadha jechuudha. Kanaas gunnee yeroo dubbisnu balaa konkolaataarraa of eeguuf bitaa ofii qabatanii deemuun barbaachisaadha jennee filannoo caa akkanatti fudhannee hima kana guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. Gara gaaffii torbaffaatti yeroo deemnu immoo bakka duwwaa qaama biqiltuu gara gubbaa ta'ee jirma irratti dagaagee argamudha. Bakka duwwaa qaama biqiltuu gara gubbaa ta'ee jirma irratti dagaagee argamudha. A. Baalli. B. Baalli. C. Baalli. Jecha baalli jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirratti argamaa kan jedhu yeroo ilaalu, san dura garuu koomentii irratti deebii keessan barreessitu. Sakandii 3 1 2 3. Amma gara deebisaatti deemna. Filannoo A irra kan jiru yeroo ilaallu baa fi aan lama baa jennee sagaleessinaa. Laa fi iin takka immoo lii. Kanaafuu baali jedha waan ta'eef nuti immoo baalli kan jedhu kan sagalee jabaa barbaadna waan ta'eef asitti laan takka waan taateef deebii keenya ta'uu hin dandeessu. Gara filannoo baatti yeroo ceenu immoo baa fi aan lama baa jennee sagaleessinaa.
Sanitti aanee laan lamaatu jira waan ta'eef jechi kun jecha jabaadha jennee ilaaluu dandeenya. Kanaafuu baalli jedha waan ta'eef filannoon baan deebii keenya isa sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu baalli qaama biqiltuu gara gubbaa ta'ee jirma irratti dagaagee argamudha jennee filannoo baa fudhannee dhimma kana kanatti guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. Kan caa irra jiru garuu baa biratti aan takka waan taateef sanitti aanee immoo laan lamaa fi ii takka walirratti yeroo dubbisnu baalli osoo hin taane balli jedha waan ta'eef kunis sirriitti hin qubeeffamne deebiin keenya inni sirriin filannoo baadhaa jechuudha. Kanaafuu gaaffilee sadeen armaan olitti ilaalle keessatti jechoota bal'aa, balaa fi baala jedhan akkaataa itti qubeessinu sirriitti ilaallee jirra. Kana booda jechoota kana adda baafnee qubeessuudhaaf rakkachuu hin qabnu jechuudha. Sirriitti yoo qayyabattanii jiraattan sirriitti qubeessuu dandeessu jechuudha. Gara gaaffii 8ffaatti ceenaa. Gaaffiin 8ffaan akkana jedha. Barnoonni bakka duwwaa namaa qara. Barnoonni bakka duwwaa namaa qara. A. Sammuu. B. Sammuu. C. Sammuu. Jechi sammuu jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirratti argamaa kan jedhu koomentii irratti barreessuudhaaf sekondii 3 qofa qabna. Barreessitanii jirtu jedheen abdii qaba. Amma gara deebiitti deemna jechuudha. Barnoonni bakka duwwaa namaa qara. Filannoo A irra jiru yeroo ilaallu saa fi A lamaatu jira. Isa kanaas saa jennee sagaleessina. Kan itti aanee dhufe immoo maa fi uu lama. Kanaas muu jennee sagaleessina waan ta'eef jechi asirra jedhu saamuu jedha. Saamuu. Kanaafuu nuti maal barbaadaa jirra? Jecha sammuu jedhu barbaadaa jirra waan ta'eef filannoon aan deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Baa yeroo ilaallu immoo saa biratti aan takka amma saa hin jennu. Maaliif dubbachiiftuun aan takka waan taateef sa jenna malee saa hin jennu. Kanaafuu sa jennee erga fudhannee booda maan immoo lama. Dubbifamaan maan lama walitti aanee yoo dhufe jechi san jecha jabaadha waan ta'eef maa kana jabeessinee jenna yeroo jennu jechuudha. Maatti aanee immoo dubbachiiftuun uun lamaatu dhufe mu osoo hin taane muu jennee dheeressinee jenna. Kanaafuu walirratti yeroo dubbisnu sammuu jennee maas jabeessinee dubbachiiftuu immoo dheeressinee sammuu jennee akkanatti dubbisuu dandeenya waan ta'eef baat deebii sirriidha jechuudha. Barnoonni sammuu namaa qara. Barnoonni sammuu namaa qara jennee deebii sirrii isaa akkanatti filachuu dandeenya jechuudha. Filannoo caa yeroo ilaallu immoo saa fi aan lama saadha. Maan lamaa fi uun takka immoo saammu jedha. Saammu jedha waan ta'eef kunis jecha hiika hin qabnedha. Kanaafuu deebiin keenya inni sirriin deebii filannoo baa irra jiru jechuudha. Gara gaaffii 9ffaatti ceenaa. Gaaffiin 9ffaan akkana jedha. Qabeenya namaa bakka duwwaa irraa of eeguun barbaachisaadha. Qabeenya namaa bakka duwwaa irraa of eeguun barbaachisaadha. A. Saamuu. B. Saamuu. C. Saamuu.
jecha saamuu jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kana keessaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee yaada keessan koomentii irratti deebii keessan sirriidha jettanii yaaddu koomentii irratti barreessitu. Filannoon A irra jiru saa biratti A lamaatu jira. Kanaafuu saa jennee sagaleessina. Akkasumas dubbifamaa maatti aanee uun lamaa kanas dheeressine muu jennee sagaleessina. Walirratti saamuu jedha. Kan baa irra jiru immoo saa fi aan takka sa jennee sagaleessina. Maa lamaa fi uun lama immoo muu jennee sagaleessina. Walirratti sammuu jecha sammuu jedhu nuuf kenna. Caa irra immoo saa fi aan lama saa jennee sagaleessina. Maa lamaa fi uun takka immoo mu jennee gabaabsinee jabeessinee sagaleessina. Kanaafuu saamuu jedha. Qabeenya namaa saamuu waliin kan deemu jechi sirriitti qubeeffame kan saamuu jedhu kun filannoo A irratti argama jechuudha. Jecha filannoo A irra jiru galchinee hima kana guutuu yeroo taasifnu qabeenya namaa saamuu irraa of eeguun barbaachisaadha. Qabeenya namaa saamuu irraa of eeguun barbaachisaadha jedhee hima keenya kanatti guutuu nu taasisa waan ta'eef filannoon A deebii sirriidha jechuudha. Gara gaaffii kurnaffaatti deemnaa. Gaaffiin kurnaffaan akkana jedha. Awaash bakka duwwaa guddaadha. Awaash bakka duwwaa guddaadha. A laga, baa laga, caa laga. Jechi laga jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirratti argama? Deebii keessan koomentii irratti barreessaa. Ayyee gara deebisaatti deemna. Filannoo A irra jiru yeroo ilaallu laa fi aan takka la jennee sagaleessina. Kan itti aanu immoo gaa fi aa takka ga jennee sagaleessina. Sagaleewwan lameen kana yeroo walitti aansinee dubbisnu laga jedha. Waan ta'eef himni keenya immoo akkana jedha. Awaash bakka duwwaa guddaadha kan jedhuuf jecha laga jedhu kan sirriitti qubeeffame barbaadaa jirra waan ta'eef deebiin inni sirriin jecha laga jedhu kan filannoo A irra jirudha jechuudha. Filannoon baan immoo laa fi aan lama laa jennee sagaleessinaa. Sanitti aanee gaa fi aan lama immoo gaa. Walirratti laa gaa laagaa jenneeti dubbisna waan ta'eef kunis deebii ta'uu hin danda'u. Kan itti aanu immoo filannoon caan laa fi aan lama laa jennee sagaleessina. Sanitti aanee gaa fi aan takka immoo ga jennee sagaleessina. Laa ga laaga jedhaa. Kunis jecha sirrii miti. Laaga kan jedhu kun deebii ta'uu hin danda'u waan ta'eef deebiin inni sirriin filannoo Aadha jechuudha. Gaaffiin keenya akkanumatti kan itti fufu ta'a. Ammallee nu waliin tura. Saniin dura garuu warri osoo subscribe hin goone osoo like osoo hin godhin ilaalaa jirtan chaanaalii keenya subscribe godhaa. Maaliif yoo jettan viidiyoo nuti kana booda gadhiisu dafee akka isin bira qaqqabuuf subscribe gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayikiin keessanii barbaachisa. Laayikii nuuf godhaa. Ammallee nu waliin tura. Gaaffiin 11ffaan akkana jedha. Gammachuun daash isa dhukkuba. Gammachuun daash isa dhukkuba. A laagaa, baa laagaa, caa laagaa. Jechi sirriitti qubeeffame kan deebii ta'uu danda'u filannoo kamirra jiru kan jedhuuf deebii keessan koomentii irra keessu.
Sakandii 3 isiniifan kennaa. Amma deebii keenya kan sirrii ilaallaa. Gammachuun bakka duwwaa isa dhukkuba. Filannoon A irra jiru akkuma gaafii kurnaffaa irratti ilaalletti laa fi aan takka la. Itti aanee gaa fi aan takka ga. La ga. Walirratti laga. Laga jedha waan ta'eef kun deebii keenya ta'uu hin danda'u. Kan baa irra jiru immoo laa biratti aan lama waan ta'eef la osoo hin taane laa jennee sagaleessina. Laa. Akkasumas gaa birattis aan lama waan taateef ga osoo hin taane gaa jennee sagaleessinaa. Kanaafuu sagaleen lameen laa fi gaa kan jedhanidha. Walirratti laagaa, laagaa jedha waan ta'eef hima kana waliin sirriitti adeema jechuudha. Gammachuun laagaa isa dhukkuba. Gammachuun laagaa isa dhukkuba jedha waan ta'eef deebiin keenya inni sirriin filannoo baadhaa jechuudha. Caa yeroo ilaallu immoo laa biratti aan lama isaas laa jennee sagaleessina. Dubbachiiftuun aan lama waan taateef laa jennee sagaleessinaa. Sanitti aanee garuu gaa biratti aan takka waan taateef gaa osoo hin taane ga jennee sagaleessinaa. Laa ga. Laaga jedha waan ta'eef kunis hiika hin qabu waan ta'eef deebiin keenya inni sirriin laagaa kan jedhu kan filannoo baa irra jirudha jechuudha. Kanaafuu jecha laga jedhuu fi jecha laagaa jedhu akkamitti akka qubeessuu dandeenyu sirriitti ilaallee jirra. Gaaffii kurnaffaa fi 11ffaa irratti jechuudha. Kana booda jecha laga jedhuu fi jecha laagaa jedhu sirriitti qubeessuu dandeessu. Akkasumas jechoota biraa qubeessuudhaaf asirraa hubannoo guddaa argattu jedhee yaada. Amma gara gaaffii 12ffaatti ceenaa jechuudha. Gaaffiin 12ffaan akkana jedha. Bishaan yoo jiraate bakka duwwaa fi bakka duwwaa oomishuun ni danda'ama. Bishaan yoo jiraate bakka duwwaa fi bakka duwwaa oomishuun ni danda'ama. A. Bonaa ganna. B. Bonaa fi ganna. C. Bonaa fi ganna. Kan sirriitti qubeeffame hima kana bakka duwwaa guutee kan nu xumuruu danda'u filannoo kam irratti argamaa kan jedhuuf deebii keessan deebistuu sakandii 3. Hayyee gara deebiitti deemnaa. Bishaan yoo jiraate bakka duwwaa fi bakka duwwaa oomishuun ni danda'ama. Filannoon aan baa fi oon takka bo. Bo jennee sagaleessinaa. Itti aanee naa fi aa lamaatu jira. Naa jennee sagaleessinaa. Bonaa jedhee jechuudha walirratti. Bonaa. Sanitti aanee immoo gaa fi aan takka ga. Gaa osoo hin taane ga jennee sagaleessinaa. Sanitti aanee dubbifamaan naan lama waan ta'eef jechi kun jecha jabaadha jechuudha. Naa lamatti aanee aan takka. Kanaafuu ganna. Ganna. Walirratti ganna jenna. Kan duraa immoo bonaa. Sanitti aanee ganna jedha. Filannoon aan jechuudha. Gara baatti yeroo ceenu immoo kunis baa fi oon boodha. Naa fi aan lama naa bonaa
kan itti aanee jiru immoo gaa biratti aan lama waan ta'eef ga osoo hin taane gaa jenneetti sagaleessinaa. Naan immoo lama jechi kun jecha jabaadha jennee ilaaluu dandeenya. Naa lameen itti aanee immoo aan lama kunis na osoo hin taane na jennee sagaleessinaa. Gaa na gaa na walirratti gaannaa jennee sagaleessina waan ta'eef kun jecha hiika hin qabne jechuudha. Baan deebii ta'uu hin danda'u. Caa yeroo ilaalu immoo baa fi oo lamaatu jira. Kanaafuu boo jennee sagaleessina. Itti aanee immoo naa fi aa lamaatu jira. Naa jennee sagaleessina. Jechi itti aanu immoo gaa fi aa lama gaa. Itti aanee naa fi aa takka kunis na gaa na gaana jedha. Kunis boonaa fi gaana kan jedhu kun deebii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu deebiin keenya inni sirriin filannoo aadha. Bonaa fi ganna kan jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo A irra jira jechuudha. Gaaffiin 13ffaan immoo akkana jedha. Biqiltuu uffanni irraa hojjetamu keessaa tokko bakka duwwaadha. Biqiltuu uffanni irraa hojjetamu keessaa tokko bakka duwwaadha. A. Jirbii. B. Jirbii. C. Jirbii. Jechi jirbii jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirra jira? Deebii keessan akkuma barame koomentii irratti barreessaa. Gaaffii 13ffaadhaaf jechuudha. Baay'ee gara deebiitti deemnaa. Biqiltuu uffanni irraa hojjetamu keessaa tokko bakka duwwaadha. Filannoo A yeroo ilaallu jaa fi iin ji jennee sagaleessinaa. Sanitti aanee raa fi dubbifamaa raa fi baatu jira. Kunis jechi kun irra butaadha jennee waamuudhaaf dubbifamaan lama kan waliin fakkaanne yoo walitti aanee dhufe irra butaadha jennee ilaaluu dandeenya. Jecha irra butaa keessatti dubbifamaan lama kan waliin fakkaanne yoo walitti aanee dhufe itti aanee dirqama dubbachiiftuutu dhufuu qaba. Filannoo A irratti kenname yeroo ilaallu garuu raa fi baatti aanee baa biraa barreeffamee jira. Kun seera qubeessuu afaan Oromoo keessa seerri kun hin eeyyamamu. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Aan filannoon baan immoo jaa fi iin takka jii saniin booda raatu jira. Jiir jennee sagaleessina. Kan itti aanu immoo baa fi iin lama bii jennee sagaleessina. Walirratti jechi kun jirbii jedha. Jirbii. Kanaafuu hima keenya yeroo dubbisnu biqiltuu uffanni irraa hojjetamu keessaa tokko jirbiidha jennee akkanatti ilaaluu dandeenya. Filannoon baan sirriitti qubeeffamee jira waan ta'eef deebii keenya inni sirriin filannoo baadha jechuudha. Caa yeroo ilaallu garuu caan jaa fi iin takka jii itti aanee raa fi iin takka rii dhumarrattis baa fi iin lama bii jennee sagaleessinaa. Walirratti yeroo sagaleessinu immoo jii jii rii bii jiirii bii jedha waan ta'eef nuti immoo jecha jirbii jedhu barbaadaa jirra waan ta'eef caan deebii ta'uu hin danda'u. Deebiin inni sirriin kan baa irra jiru jirbii kan jedhu kanaa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya sirriin filannoo baadhaa jechuudha.
Gara gaaffii 14ffaatti yeroo ceenu immoo gaaffiin 14ffaan akkana jedha. Namni bakka duwwaa namaa kabaju kan ofiis ni kabachiisa. Namni bakka duwwaa namaa kabaju kan ofiis ni kabachiisa. A. Mirga. B. Mirga. C. Mirga. Jechi mirga jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirra jira kan jedhu deebii keessan koomentii irratti barreessuudhaaf amma gara deebiitti deemna. Filannoo A irra jiru yeroo ilaallu maa fi iin takka mi sanitti aanee raa fi ii takkaa jira. Ri jennee sagaleessinaa. Dhumarrattis gaa fi aan takka ga. Sagaleewwan sadeen kana yeroo walitti fidnu mi, ri, ga. Miriga, miriga jedha. Miriga, miriga jedha waan ta'eef sirriitti hin qubeeffamne kunis. Gara filannoo baatti yeroo dabarru immoo maa fi iin takka mi sanitti aanee raa jira. Raa kanaas yeroo walirra dubbisnu mir jedha. Mir itti aanee gaa fi aan takka immoo gaa osoo hin ta'in ga jennee sagaleessinaa. Mir ga. Mir ga. Mirga jennee akkanatti dubbisuu dandeenya waan ta'eef nutis jecha mirga jedhu barbaadaa jirra waan ta'eef filannoon baan deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Isas hima keessa galchine yeroo ilaallu namni mirga namaa kabaju kan ofiis ni kabachiifata jennee ilaaluu dandeenya. Filannoo caa irra jiru yeroo ilaallu immoo maa fi iin takka miidha. Raa fi gaa yeroo ilaallu irra butaadha. Garuu kan itti aanee dhufe ammas gaadha. Kanaafuu jecha irra butaa keessatti dubbifamaan lama kan wal fakkaanne yoo walitti aanee dhufe dubbifamaan biraa itti aanee dhufuu hin danda'u waan ta'eef kun deebii keenya sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaaffiin 15ffaan akkana jedha. Galgaloon bakka duwwaa aannanii bite. Galgaloon bakka duwwaa aannanii bite. A. Sa'aa. B. Sa'aa. C. Sa'aa. Jechi sa'aa jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirratti argama kan jedhuuf deebii keessan koomentii irratti barreessitu. Isaafis sakandii 3 isin kenna. Gara deebii ilaaluutti deemna. Galgaloon bakka duwwaa aannanii bite. Filannoon A irra jiru saa biratti aan lamaatu barreeffame. Isa kanaas yeroo sagaleessinu sa osoo hin taane saa jennee sagaleessinaa. Itti aanee hudhaa fi aa lamaatu jira. Kunis saa'aa jedha. Saa'aa. Kunis deebii ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo jenne sa'a kan jedhu barbaadaa jirra waan ta'eef. Gara baatti yeroo ceenu immoo filannoon baan dubbifamaa saatti aanee hudhaan galee jira. Kunis seera qubee afaan Oromoo keessatti dubbifamaan jalqaba irratti barreeffamee sanitti aanee hudhaan dhufuu hin danda'u. Sa'aa jennee akkanatti qubeessuu hin dandeenyu waan ta'eef filannoon baan deebii ta'uu hin danda'u. Filannoo caa yeroo ilaallu immoo saa fi aan takka sa jedha. Sa. Sanitti aanee hudhaatu jira. Hudhaatti aanee immoo aan takka. Kanaafuu sa'a. Sa'a jennee sagaleessina. Sa'a. Kanaafuu deebiin keenya sirriin sa'a ta'aa jechuudha. Isa kanaas hima keessa galchine yeroo ilaallu galgaloon sa'a aannanii bite jennee hima kana akkanatti
guutuu taasifna jechuudha. Hayyee itti fufuun gara gaaffii 16ffaatti deemna. Gaaffiin 16ffaan akkana jedha. Namni biqiltuu bakka duwwaa ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba. Namni biqiltuu bakka duwwaa ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba. A. Dhaabu. B. Dhaabu. C. Dhaabu. Jechi sirriitti qubeeffame kan bakka duwwaa galuu danda'u isa kamii kan jedhudha. Isa kanaas deebisuudhaaf sekondii 3 qabna. Hayyee gara deebisaatti deemna jechuudha. Namni biqiltuu bakka duwwaa ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba. Filannoo A yeroo ilaallu qubee dachaadhaan jalqabaa. Daa fi haan walirratti dhaa jennee dubbisnaa afaan Oromoo keessatti. Dhaa biratti A takkaa jira. Daa, haa fi aan dha jedhaa. Dhaa osoo hin taane dha jenneetti sagaleessina. Itti aanee garuu dubbifamaa baa lamaatu dhufe. Isa kanaas buu osoo hin taane buu jennee jabeessinee dubbisna waan ta'eef jechi kun dhabuu osoo hin taane dhabbuu jedha waan ta'eef kunis afaan Oromoo keessatti hiika hin qabu waan ta'eef filannoon aan deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara filannoo baatti yeroo dabarru dhaa fi aan lama dhaa jedha. Baa fi uun immoo buu. Buu osoo hin taane buu jennes gabaabsinee sagaleessina. Kanaafuu dhaabu jennee dhumarratti baa fi uu ni gabaabsine jechuudha. Dhaabu yeroo jennu immoo namni biqiltuu dhaabu kan jedhu keessatti bakka duwwaa nu guutuu danda'a waan ta'eef namni biqiltuu dhaabu ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba jennee akkanatti galchuu dandeenya waan ta'eef filannoon baan deebii isa sirriidha jechuudha. Caa yeroo ilaallu garuu dhaa fi aan lama dhaadha. Dhaa jennee sagaleessina. Sanitti aanee garuu baa lamaa fi uu takkaa jira. Kan filannoo baa irra jiru dhaabu jennee sagaleessine. Kan caarra jiru immoo dhaabbu jennee baan ni jabaata waan ta'eef kunis jecha hiika hin qabne waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u. Deebiin keenya filannoo baadha jechuudha. Gara gaaffii 17ffaatti deemna. Gaaffiin 17ffaan akkana jedha. Biqiltuun bishaan bakka duwwaa hin qabdu. Biqiltuun bishaan bakka duwwaa hin qabdu. A. Dhabuu. B. Dhabuu. C. Dhabuu. Biqiltuun bishaan dhabuu hin qabdu. Jechi dhabuu jedhu kan sirriitti qubeeffame filannoo kamirra jira kan jedhuuf deebii keessan gaaffii 17ffaa filannoon sirriin kami kan jedhu koomentii irratti barreessitu. Sekondii 3 isinii kenneera. Amma gara deebisaatti deemna. Biqiltuun bishaan bakka duwwaa hin qabdu. Filannoo A yeroo ilaallu akkuma gaaffii 16ffaa ilaalletti dhaa fi aan takka dha. Itti aanee baa lamaa fi uun lama buu jennee sagaleessina. Kanaafuu dhabbuu jedha. Kunis hiika hin qabu waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u. Gara baatti yeroo deemnu immoo dhaatti aanee aan lama jira waan ta'eef dha osoo hin taane dhaa jennee sagaleessina. Kan itti aanee dhufe immoo baa fi uu takka dhaabu jennee sagaleessina. Garuu kan nuti barbaadaa jiru dhabuu kan jedhudha. Filannoon baan deebii ta'uu hin danda'u. Gara filannoo caatti yeroo deemnu immoo dhaa fi aan takka dhaa osoo hin ta'in dha jennee dubbisna. Kan itti aanee dhufe immoo baa fi uun lamaa kanas bu osoo hin taane buu jennee dubbisna dheeressinee jechuudha.
Dubbachiistuun lama yeroo taatu ni dheerata waan ta'eef buu jennee dheeressinee sagaleessina. Birsaqni yookaan sagaleen kun lameen walirratti yeroo dubbifamu immoo dhabuu jedha waan ta'eef caan deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Isa kanas hima keessa galchinee yeroo ilaallu biqiltuun bishaan dhabuu hin qabdu. Biqiltuun bishaan dhabuu hin qabdu jennee akkanatti sagaleessuu dandeenya jechuudha. Egaa garaagarummaa dhabuu fi dhaabuu akkaataa itti qubeessinu ilaallee jirra. Kana booda dhabuu yeroo jennuu fi dhaabuu yeroo jennu akkaataa itti qubeessinu bakka kam akka dheeratuu fi eessatti dubbachiiftuu tokko galchinii akka gabaabsuu dandeenyu sirriitti hubannee jira jedheen yaada. Gara gaaffii 18ffaatti deemnaa jechuudha. Gaaffiin 18ffaan akkana jedha. Biliseen konkolaataa bakka duwwaa bitte. Biliseen konkolaataa bakka duwwaa bitte. A. Fe'umsaa. B. Fe'umsaa. C. Fe'umsaa. Biliseen konkolaataa fe'umsaa bitte jechuudhaaf jechi fe'umsaa jedhu kan sirriitti qubeeffame as keessaa isa kan jedhuuf koomentii keessan nuuf barreessitu. Sakandii 3 1 2 3. Filannoo A yeroo ilaallu jechi fe'umsa jedhu akaakuu sagalee keessaa hudhaadha. Hudhaa keessatti qoodama waan ta'eef filannoon A'aan faa fi ee gidduutti hudhaa fayyadamnee jira waan ta'eef A'aan deebii ta'uu hin danda'u. Gara baatti yeroo deemnu immoo akkasuma faa fi ee fe'uu jedhee itti fufaa hudhaan gidduu hin jiru. Akkasumas uu fi maa gidduutti hudhaa fayyadamnee jirra waan ta'eef kunis deebii ta'uu hin danda'u. Caa irratti garuu faa fi ee fe erga jennee booda hudhaa fayyadamnee uu fi maa akkasumas saa biratti lama fayyadamuudhaan sa osoo hin taane saa jennee dubbisnaa. Fe'umsaa jennee dubbachiiftuu ee fi uu gidduutti hudhaa fayyadamnee akkanatti sirriitti qubeessina waan ta'eef caan deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Jecha kanaas hima keessatti galchinee yeroo ilaallu biliseen konkolaataa fe'umsaa bitte. Biliseen konkolaataa fe'umsaa bitte jennee akkanatti hima kana guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. Isin galaa jiraa? Ayyee gara itti aanutti deemnaa. Kan itti aanus gaaffii 19ffaadha. Gaaffiin 19ffaanis akkana jedha. Barumsi bakka duwwaa beekumsaati. Barumsi bakka duwwaa beekumsaati. A. Madda. B. Madda. C. Madda. Jechi madda jedhu kan sirriitti qubeeffame as keessaa isa kamii kan jedhu yeroo ilaallu kanas koomentii irratti deebii keessan nu deebistu. Jechi sirriitti qubeeffame kan madda jedhu filannoo kanneen keessaa isa kamirratti argamaa kan jedhu yeroo ilaallu filannoo A yeroo ilaallu maa fi aan takka maa osoo hin ta'in ma jennee dubbisna. Aan lama yeroo taatu maa jenna malee maa biratti A takka hidhaane maa jennee hin dubbisu. Yeroo hunda ma jennee dubbisna. Itti aanee immoo daa fi A takka jira. Kanaas da jenneetti sagaleessina. Sagalee lameen kana yeroo walirratti dubbisu ma da mada jedha waan ta'eef barumsi mada beekumsaati hin jedhamu. Hiikaas hin qabu waan ta'eef kun deebii keenya ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara baatti yeroo deemnu immoo amma immoo maa biratti aan lama waan taateef maa jennee sagaleessina. Maa
Itti aanee sagalee daa fi aa takka jira. Da jennee sagaleessina. Sagaleen lameen kun yeroo walitti dhufan immoo maada maada. Isa kanaas yeroo hima keessa galchinu barumsi maada beekumsaati. Maada hin jedhamu waan ta'eef hima waliin hin deemu waan ta'eef kunis deebitamuu hin danda'u. Gara filannoo caatti yeroo dabarru immoo maa fi aan takka ma jennee dubbisna. Daan ammoo bakka kana lama waan ta'eef aan immoo takka. Kanaafuu da osoo hin taane da jennee daa kana jabeessinee jenna jechuudha. Da jennee jabeessina. Isaan kana yeroo walirratti dubbisnu madda jedha waan ta'eef kanaas hima keessa yeroo galchinu barumsi madda beekumsaati. Barumsi madda beekumsaati. Kun hiika guutuu hima kanaa nuuf kenna waan ta'eef deebiin inni sirriin filannoo caa irra jiru ta'a jechuudha. Gara gaaffii 20ffaatti yeroo dabarru bakka duwwaan miila isaa irra ture fayyeef. Bakka duwwaan miila isaa irra ture fayyeef. A madaa, ba madaa, caa madaa. Jechi madaa jedhu kan sirriitti qubeeffame as keessaa isa kamii kan jedhu yeroo ilaallu aan akkuma gaaffii 19ffaa irratti ilaaluuf yaalletti maa fi aa takka ma jennee sagaleessine daa fi aa takkas da jennee sagaleessine sagalee lameen kana yeroo walirratti dubbisnu mada. Madaan miila isaa irra ture fayyeef. Jechi mada jedhu hiika hin qabu waan ta'eef ammas deebii keenya ta'uu hin danda'u. Aan gara baatti yeroo ceenu maa fi aan lama ma osoo hin taane maa jennee sagaleessina. Daa fi aan takka immoo maada. Jechi maada jedhu afaan Oromoo keessa hin jiru waan ta'eef kunis deebii keenya ta'uu hin danda'u. Gara caatti yeroo deemnu immoo amma immoo maa fi aan takka kanas maa osoo hin taane ma jennee sagaleessina. Itti aanee immoo daa fi aan lama kunis da osoo hin taane daa jennee sagaleessina. Walirratti madaa jedha waan ta'eef bakka duwwaa kana galchinee yeroo ilaallu madaan miila isaa irra ture fayyeef. Madaan miila isaa irra ture fayyeef jennee bakka duwwaa kana galchinee hima ergaa dabarsu tokko akkanatti ijaaruu dandeenya waan ta'eef filannoon caan deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Egaa gaaffileen har'aaf qabannee dhiyaannee isaan kana fakkaatu waa hedduu irraa barattanii jirtu jedhee yaada. Dhumarrattis gaaffii tokko gaafannee isin akka deebistan keessattuu isa dhumaa kana sirriitti shaakaltanii ibsitanii akka nuuf deebistan isin gaafannaa. Gaaffiinis akkana jedha. Dhukkubni bakka duwwaa kaasaa baay'ee nama miidha. Dhukkubni bakka duwwaa kaasaa baay'ee nama miidha. A garaa, baa garaa, caa garaa, daa garaa. Jechi garaa jedhu kan filannoolee A irraa hanga daa jiran keessaa kan sirriitti qubeeffame isa kami kan jedhuuf ibsa guutuudhaan sagalee irraa kaatanii jecha ijaartanii sirriitti shaakaltanii deebii keessan immoo koomentii irratti nu keessu jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Torban dhufu viidiyoo biraatiin walitti deebina. Ammallee warri subscribe osoo hin godhin ilaalaa jirtan subscribe gochuudhaan viidiyooleen nuti gadhiisnu dafee akka isin bira ga'u godhaa. Viidiyoo kana immoo share, like fi comment gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'uu fi afaan Oromoo akka sirriitti barataniif like nuuf godhaa. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Nagaatti.
jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbifna afaanuma keenya katabne dubbifna.